انت لا دوراتين دورتيدان دورو ما قبدين ايرانو ما جن لا دورو ما قبدين لا فكني دورو ما قبدين ناني اكسي بره اوبس لا دورو ما قبدين ناني انت لا دورتي دكا ايرانو ما جن دورتي دورو ما قبدين انه درجي جيسانو ما درجي jirtu qabjamtoota farduftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan channel waa Enoro Tubitiga akkuma beekamu warraan tana magaalaa Seenaa Qabeetti magaalaa gudditti Harargee ba magaalaa Harar jirra naafeenyu naaf zarro sanmi qabjamtoota farduftoota keenya viidiyoo kana yoo isin tona like godha comment yaada keessan as jala barreessa namni channel kanaaf ammoo haaree taatan subscribe ka diimtu tana akkanatti tuqa echibotona notification kana rabranda be bilbila kana qabjamtoota farduftoota keenya magaalaa Harar keessatti naaf zarroota argamna arra maal qabane dhumne arra waan ajaa'ibaata kan qabane dhumne magaalaa Harar warraas keessa kana deemu jira warra agarre qabnee gaafii gaafachuu deemu gaafii entertainment gaafii bashannansiisoo gaafanna ajaa'ibaata kan gaafachuu deemna anka dhuma sagantaa keenyaatti nufaan turaan abeera keenya horaa bulaa deebana akka fayyaa qabdan abdii qabna yaa comment jedhan nu barreessa please tele ogeessi kaamera keenya Abdurrahman Jama duraan sidre amma ogeessa kaamera haare professional sanifu Instagram isa azjalan siniqa follow goda ciao ayo guzrao hade istara bakado gara okay qabjamtoota farduftoota keenya akkuma beekamu magaalaa Harar keessatti irra obboleessa khiyya qaalii fi gaarii Xululee Rabbuma isa nabret arkama duraan dursee maqaan koo Xululee Rabbumaadha Xululee Rabbuma okay lakkaas jechuutti jirtu maqaan keetis okay gaafis gaafadhu kitfoon beektaami afaan Amaaraatti kitfoo yenneen afaan Oromootti maal jenna afaan Oromootti Amaariffaan kitfoo jenne murara mura jechuun bareecha akka amma afaan Amaaraatti mura sanadaayit yoo fudhanne mura jenna garuu akka afaan Oromootti afaan direct gaafayitu innuuf beete garuu asitti afaan Oromootiin mura okay gaafii biraa ni siita bala gaafii biraa fakkeenyaaf intala duraatiin dubartiidhaan durummaa qabdeen Iiraanoo maal jenna dargaggeessa qeerroo kaadhiroo no durummaa qabdi bisi isheen durummaa qabdi gaa durummaa qarree naan isheedhaan durummaa qabdi qarree jechuun fakkeenyaaf intaluma duraa takkaanu qarree jennaan durummaa ni beektaa irraa fudhatan san sigale yoo durummaa qabdi jenneen Iiraanoo maal jenna Iiraan nageenyani waan kana nageenye garuu dhiirriin fuunee akka Oromoon kan jedhan Oromoon irraa dhufee dhiirriin fuunee qeerroo jedhama akkana beekan jechuun amma ati durummaa ni qabdaa ati qabdaa akkasumatti anyu siraa fudhatu durummaa shamarata akkama kan ite durummaa fakkeenya amma dubartiin gaafa durummaa kan itu ni laalata baadha xeeyoo laalatee jira durummaa ay akka yoo shamaraaf dhiira gaafa akka aadaa keenyaatti kan gaafatu eenyudha dhiira mitiree moor amma garuu ishees gaafachuu eegalteetti yaa ni beektaare durummaan dhiiraa ni baddi durummaan dhiiraa ni baddi siraa baddee jirtee amma bazee ada dumani ka bata bazi subo taga fakkeenyaaf erga fuudhee dhiiri tokko qeerroon tokko erga fuudhee erga shamara yookaan saayibasa waliin jireenya eegalee subo ta'a kanaatiif amma qarrummaa sarara jiru jechuudha akkasaan akkuma qeerrummaan hin jirtu qeerrummaan amma qeerrummaan qabdu amma qeerrummaa qabu subo
Durummaa kee baddee? Baddee jirti kaa. Bikka itti durummaa kee balleessan ni yaadata? Iyyaadha. Eessatti? Lafatti moo? Sireerratti badee. Sireerratti? Rabbi si adeemsi. Eessa deemaa? Injiru kana booda injiru bor. No, dhiirti durummaan isaan baddu kaa. Ati ammallee durummaa nama qabdatti. Akkasii bire? Ni qaba hojii itti fufaa. Qabsoo illee itti fufaa. Sabni keenya illee baachuu qaba. Seera uumaati illee waan ta'eef. Okay, magaalaa Harar akkam ilaalta? Magaalaa Harar dhugaa dabarsuuf magaalaa baay'ee bareedduudha. Baay'ee magaalaa ho'ituu fi baay'ee misoomni keessatti kaduraarraa Wallagga moo? ani Wallagga ilma Maccaata. Okay, Maccaatu lama. Okay, bareedaadha. Wallagga lixaati moo Baharraa. Galatoomii obboleessa. Fayyaa ta'e. Okay, gaaffii deebiin hojii godhu mati. Baay'ee gammadina kolfeerallee fataayidha bashannina. Ani maqaan kee? Mariam. Mariam. Mahiram. Meeqa barate? Kudhanii baradhe. Fatanaan akkami? Bareeda. Reefu gisee si dubbisu. Fatanaan mataan agar galchitee jira. Hariifadha. Halkan osoon qo'annee raftu. Maaliif qo'adheetiin rafa malee? TikTok ni fayyadamta? An fayyadamu. Biraati keessa TikTok ni fayyadamu. An fayyadamu. Okay, gaaffii si gaafadha. Fakkeenyaaf ammaan tana biddeenni afaan Oromoo maali? Biddiinuma. Akkamitti? Biddiina qoonqoo. Qoonqoo osoo ta'in qoonqoo waa hundaan biddeenni afaan Oromoo maali? Biddiina. Biddiina ittiin beekaa. Afaan Adireettoo? Uqaat. Uqaat? Okay, uqaat daleedaa maal dhaggeessa jaan lakkaasa afaan Adireetti. Okay, fakkeenyaaf amma kitfoon ni beektaa? Kitfoon afaan Oromootti maali? Beekaa. Akkamitti? Kitfoon nyaatee takka? Ni beekaa. Kitfoomatti hin beekaa. Hin beeku afaan Oromootti. Hin beektu? Afaan Adireettoo? Kitfoom. Akkamitti afaan Adireetti dandeenye? Kitfooma. Kitfoon? Ana akkatti beeku kitfooma. Caccabsaa nyaatee takka? Nyaadhe. Caccabsaa nyaatee? Maal irraa dalaganii? Daqiiqaatti. Fi? Ayyee? Barbaree waan ta'u. Akkasii malee? Caccabsaan afaan Oromoo maali? Hin beeku. Caccabsaa? Caccabsaa jechuun maal jechuudha? Caccabsuma. Afaan hundatti caccabsuma jedhama. Afaan maaliiti caccabsaa jechuudha? Afaan Amaaraadha. Akkamitti fakkeenyaaf? Okay, afaan Amaaraa eegatee afaan Oromootti maali? Caccabsu. Afaan Adireettoo? Caccabsa. Caccabsaa jechuun ammaan kana የተሰባበረ ነገር ነው? የተሰባበረ ማለት ነው። እኮ በምንኛ ነው? አፋን ኦሮሞ። አፋን ኦሮሞ ነው? caccabsaachuun afaan Oromoo ta'uu Okay. Fakkeenyaaf ammaan tana dhalaa durummaa qabdi jennaan. Dhalaa fakkeenyaaf durummaa qabdi jennaan. Akkasii bire obs dhalaa durummaa qabdi jennaan dubartii takka. Dhiiraanoo maal jenna? Dardara. Durummaan dhiiraa ni badaa? Ni badaa. Amma durummaan dhalaa ni badaa? Ni badaa. Akkasii bire durummaan dhiiraa? Hin badu. Akkamitti? Waan akka nama. Hootiin gaafate. Hin beeku. Ni badaa? Hin badu. Dhiirti durummaan isaan baddu? Dhalaa ni badu? Ni badee. Oggumee qabatame? Akkuma takka gaa. Okay, Meeran galatoomia. Abshir. Abshiree. Afaan Adireetti mee salaamtaa? Salaamtaa. ይህ ነሲብ ሰጥቶኝ ሽክራን አመሰግናለሁ። አፋን ቱርኪ ነው ቤት? አፋን ቱርኪ? ቱርኪ ቤት አፋን Adireetti አፋን ቱርኪ ወለ ዱፋን? ይሄን ዱፋ ፈከኛ አቤ እቹ ማለት ነው። አቤ ማለት ሰይድ ማለት ነው። ሰይድ ኩንተና ማለት ነው። አስፌ እንዴ ኩንተና ማለት ነው አላፊ ሁንጋና ሞ ጀነራል ሰይድ ነው አፋን ቱርኪ አቤ እቹ ነው ብለ ስራ ፍጤሚ ስራ ይብቃ Okay, gala to ya. Abshir. Duraan durseenyu maqaan kee? Kadir Haji ya. Kadir Haji. Okay. Jiraata magaalaa Hararee? Harariite. Akkam ilaalta Hararee? Akkuma gaariitti ilaala. Magaalchi jechuun magaalaa Hararee akkamitti? Akka isin akka itti ilaalumo.
Bareedduudha. Haalli teessuma isiillee bareedduudha. Okay, gaaffii si gaafadha. Gaaffii si gaafadhu fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin kitfoo yoo nuti jenne afaan Oromootiin maal jenna? Afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin kitfoo afaan Oromootiin kitfoo no afaan Oromootti gisee kitfoo jechuun amma afaan Amaaraatiin kitfoo afaan Oromootti gisee afaan Oromootitti tepsita no tiswi kitfoo nada tepsi jechuun maal jechuun tepsi jechuun kabilchaati okay tepsi jechuun afaan Oromoo maal afaan Oromootitti yaa onaan galu kitfoo tepsi deebistee bire asi fakkeenyaaf kitfoo afaan Oromoo afaan Amaaraatiin yoo nu beekne kitfoo afaan Amaaraatiin yoo nu beekne afaan Oromootiin hoo maal jennan? Afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan Amaaraatiin kitfoo jennaan himi afaan Oromootiin hoo maal jennan? Beeku. Ati afaan Oromoo beeku? Inni beeka. Udah kau tu beeku. Kitfoo afaan kitfoo ma fayyadamu jirra kanatti. Okay, injera no afaan Oromoo. Biddeen. Marqaan afaan Amaaraatti maal? Marqaan ganfoo. Ganfoo no. Serious? Okay. Gaaffii biraatis gaafadha. Dubartii durummaa qabdu yoo jenne dargaggeessaan hoo maal jenna? Dargaggeessaan konfoleessa. Dargaggeessa ka durummaa qabu. Konfoleessa yookiin dargaggeessa durummaa wanti dargaggeessa. Durummaa ni yeroo jechuudha. Durummaa ni qabda? Durummaa ni qabda? Ani amma durummaa jechuun qabdaa jechuun kana heerumna. Kan fuune. Ani fuudhee jira. Durummaa qabdu? Ani misraa fudhate. Jaartii tiyya. Silaalatee gaafa jira. Silaalatee? Silaalatee? Dhugaa? Okay. Durummaa dhabdee jirte jechuudha. Durummaa dhabne durummaa kadhabu dhalama. Akka durummaa qabne durbatti. Dhiirri durummaa ni qaba. Okay. Okay. Afaan yoo lukkuu dhalaatiin lukkutti jenne lukkuu dhiiraatiin hoo lukkuu. Laal. Lukkuu. Lukkuu walii. Lukkicha yookiin lukkuu. Amma isin lukkittiidhaami lukkicha. Okay. Lukkuchaa fi lukkittiidha. Okay, galatoo bilisii qaalii gaarii. Galatoo maasinil. Abshiree. Anyu maqaan kee? Hidayah Abdurrahman. Hidayah eenyu? Hidayah Abdurrahman. Meeqa baratte? 9. Wow, mashallah. Jabaadhu. Hai. Okay, gaaffii si gaafadha. Fakkeenyaaf caccabsaan afaan Oromoo maali? Caccabsaan. Caccabsaa akkam? Nyaati caccabsaa jaamu tokko beektu? Caccabsaa matti beekan. Okay, maal nyaatatti mana keessatti? Waan tani nyaadha. Caccabsaa ni beektaa? Nyaati takka? Nyaadhee. Dhugaa? Wallahi. Okay, jana noo afaan Oromoo maali? Jana beekan. Jana afaan Oromoo maali? Jana lah. Okay. Afaan Amaaraati jana jana. Asik. Jam Mundur no tadi ni mana kan? Oromanya mundur. Oromanya mundur no ala kamle. Atau ke? Mabawel. Betul. Biar. Okay, ancis. Ditagis. Baamaranya nanti. Kitfo baamaranya. Kitfo no. Abba uragnya aku nus. Ashi tarik sega, beragam kita kata tarik sega. No. Kitfo bo uragnya ada lah. Aku mungkin bukan no. Aku kitfo baamaranya mana? Tarik kita kata segan. Tarik segan. Oh. Kitfo se tarik segan. Iba selalu. Hai best. Bahasa ya Guragi mungkin. Ashi be Inggrisnya. Alakum. Ataku. Alakum. Bishano apa Oromoo mana? Asik ya. Afaan Amaaratiin jette yaa. Afaan Oromoo tu bishaan maal?
بشان مو بشان بشان يا Okay, galatoomii. Maqaan keenya? Maqaa kee Tirmii Jabdii nan jedha. Maal jechuudha? Tirmii jechuun moo? Maqaa imaamati gaafamti irraa fudhatame. Okay, Tirmis. Tirmii Jabdii. Adii isa gabaasa jechuudha. Akkasii mire? Okay. Gaafis gaafadha. Ayyee. Kitfoon nyaatee ni beektaa? Yaadee ni beekee. Okay, kitfoon afaan Amaaraati yoo nufi jenne afaan Oromootiin hoo maal jenna? Kitfoo afaan Oromooti afaan Amaaraati. Fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin kitfoodhaan afaan Oromootiin hoo maal? Mogolli. Mogolli. Ni mogolani. Okay. Akkamitti fakkeenyaaf mogolli jechuun waan akkana guddaa kan mogoltuu mire. Yetakattafa agarsiisan. Afaan Oromootiin. Waan akkasii waan mummurame jechuudha. Kitfooch gisee innoo amma fakkeenyaaf kitfoo jennaan afaan Oromootiin hoo? Mogolloos jenna. Mogolloos jenna. Mogolloos jenna jechuudha. Okay, gaafii biraanis gaafadha. Fakkeenyaaf dubartii dubrummaa qabdu. Dubrummaa qabdi jenna. Dhiiraanoo maal jenna? Dhiiraan moo? Dhiiraaf garuu dubrummaan jedhamu kaa. Dargaggeessa jedhama. Fakkeenyaaf dubrummaa ni qabdaati? Akkas jedhamu kaa. Maali dargaggeessa kan fuudhee nama abbaa mana haadha mana gaafa horatu dargaggeessa jedhama. Ati fuutee jirta? Hin fuudhe. Ganaa dubrummaa qabda jechuudha. Dubrummaa osoo hin taane dargaggeessaan. Hin ibsamu dhiiraaf dubrummaan hin ibsu. Okay. Dubrummaan dhiiraa ni baddi uummatu? Kan dhiiraa moo? Hin baddu. Akkamitti fakkeenyaaf maal fuudhee ilmaan lamaan qaba dubrummaan dhiibattee dubrummaa kan jedhamu baddu dubartiidha. Si galee kan baddu amma wanti sani waan biraan dubbachiisin keessa gabbeessii ibsulee nan jaalladha garuu. Waan birraa ni baratanii hadiisa keessaas ni jiraa miidhaga. Yoo nufi ammoo kan baddu taate ni baddii naanjii naa ibsu. Wanti godhu tokko fakkeenyaaf ammaan tana dubartiin akka gaafa ni fi dhiira biraa jiru namni saalaa gootee isa lama irratti heerumtu mana dhugootti gala inni lammaraa kun. Kan dhiiraa kun ammoo hin beekamu yoo barbaade. Dhiirti yoo wal quunnamti saalaan ma gooti? Hin gooti. Dubrummaan isaan baddu? Maal seetu badare? Maal seetu bada? Hin caabu yoo cabe faayar dubrummaa isaa badeenya malee. Okay. Afaan Amaaraatiin janajjanaa yoo jennee afaan Oromootiin hoo maal jenna? Sossoba jennee. Sossoba? Sossobachuu. Fakkeenyaaf sossobdee ni beektaa? Lakki. Lakki. Sossobne? Ajuun hedduu sii miti malee hanga tokko. Okay. Sossobne? Sossobne. Fakkeenyaaf sossoba jechuun ijoollee boochee gartee ijoollee xixiqqoo boocheni usinaa shururuu maarra yaani sossobanii dubartii gisee hojjaa sun sossoban kana wajjumaa. Dubartiin sossoba jedhamti maal ni beektaa? Oromoo maal jedha beektaa? Dubartiin furdoo malee guddoo hin qabdudha. Kana jechuun daa'ima isaanii sossobamanii. Sossobama jechuun afaan Oromootti sossoba. Ijoollee qaba osoo hin taane waan takka nama haadhattee jechuudha. Dubartii akka sossobdee yookaan Oromoo shawwaddee waan barbaadu san irraa fudhachuu jechuudha. Si galee? Sossoba jedhama. Sossoba jedhama jechuudha. Arraboota sossobatti fayyadamaadha. Obboleessa kee qaalii fi gaarii galatoomuu. Si galatuma. Okay, galatuma. Eenyu maqaan kee? Daraartuu Muusaa. Okay, Daraartuu Muusaa. Barattuudha moo hojjettu? Barattu. Meeqa baratte? Kolleejjiidha. Kolleejjii? Tam? Rifti Vaalii. Rifti Vaalii maal barachaa jirti? Faarmaasii. Faarmaasii? Inni faa? Ni oomishtamu? Inshaallah ni oomisha. Akkasii? Okay, gaafiin si gaafadha. Gaafiin si gaafadha. Fakkeenyaaf ammaan tana intala dubrummaa qabdu. Si galee? Intala dubrummaa qabdu. Yookaan kan dubartiidhaan. Dubrummaa qabdii yoo nufi jenne dhiiraanoo maal jenna? Oh, nama dhiba kun. Nama dhiba. Dubrummaa qabaa sun jaamnu beekte. Nama dhiba garuu. Dhiirri baay'ee dhiirri dubrummaa qabu. Akkamittiin qabdu? Ni qabaaree hin qabu. Fuudhee daddalee dubrummaa irraan baddu? Hin baddu. Akkamitti? Sarumaree inni. Atumaan? Saruma inni. Hin qabu. Fakkeenya hin qabu? Ajaa'ibsi deemee afur bakka dubrummaa jaama malee. Inni dubrummaa jaama? Okay, gaafii biraanis gaafadha. Fakkeenyaaf kitfoon beektaa? Kitfoo nyaataa sun nyaatee. Nyaata. Okay, caccabsaa ni beektaa? Ni beeku. Caccabsaa. Nyaata caccabsaa jedhama. Afaan Oromootti maal jedhama caccabsaa? Caccabsaa maal hin beekne afaan Oromootti. Afaan Oromootti caccabsaan? Waan akkamii nyaata silaa? Kanuma kana caccabsanii nyaatanii wanta. Afaan Oromootti. Marqaan afaan Oromoo maal? Wanta haa. Shuroo. Afaan Harargeetti shuroo. Afaan Oromoo marquma haa. Marqaa moo? Haa. Dhugaa? Marqaa shuroo jechuun maal jechuudha? Marqaa jechuudha haa. Marqaa jechuudha? Duuba nuti maaliif shuroo jennaan? Loqota adda addaati. Loqota adda addaati. Ati shurtee ni beektaa? Akka ajaa'ibaati. Ni marqeessite moo ni shurte? Ni marqeessi. Okay. Fakkeenyaaf ammaan tana lukkuu dhalaatiin
Lukkutti yoo ni benne dhiiraanoo maal jedha? Lukkicha. Huh? Lukkicha. Lukkicha. Eh. Lukkicha jennaan. Okay. Galatoo obboleettii. Ayyee isinis galatama. Abshira. Ayyee. Duraan dursee maqaan kee? Muhammad Amanurin jama. Muhammad Amanur. Hojjetaa moo barataa? Amma ji'a tokko Haramaa University irraa eegaan ibsamee jechuudha. Maaliin eebbifamte? Fayyaan baradha. Doktara jechuudha. Yorbi. Maaragii keetii hojii. Kun kaan ammoo aangoo keetii hojii. Silaa akkas amma Dr. Leemi Nursing baradhee midhaafire jechuudha. Digriidhaan baradhee barataa fixee amma gara hojii eeggataadha. Okay. Doktora waan taate waa'ee doktora si gaafa. Bareedaadha kun qabu. Kiniinni afaan Oromootiin maal? Qoricha yookiin dawaa. Jechuun kan ammoo qorichee duraan Libileenis qorichee jenna. Kiniinaanis garuu sirriidha. Qorichi baay'eedha. Waliigala maqaa isaa. Waliigalatti qorichee jennaan hime. Kiniinni inni jechi kiniinaa kun afaan Oromoo maal? Kiniini daga. Kiniinuma? Afaan Ingiliffaatti hoo? Afaan Ingiliffaatti taabileetidha. Taabileeti jedhama. Taabileeti jedhama. Okay. Sirba kiniinii garaa sanni beektaa? Beekta kashinuu waliin. Sirba isaa. Okay. Kiniinii garaa. Kootiyaa kiniinii garaa. Kootiyaa kiniinii garaa. Si fuudhadhee tan wayyoo. Si fuudhadhee wayyoo. Si fuudhadhee si fuudhee si baasaatee jalaa jira. Okay. Kiniinni garaa fakkeenyaaf gisee garaa nama kaase fa'a yookaan kan nama dhukkubse. Gisee nama dhukkubse. Gurbaan sun amma garaa dhukkubee kiniinni garaa jee baase maaliif? Jaalalaatiitu qabee jechuudha. Waan garaan isaa dhukkubetti fakkaate garuu isa onnee dhukkuba. Isii sana yoo harka dhaka kiniiniitti fayyaa jechuusaati. Fakkeenyaaf ati jaallatsi qabdee? Baay'ee na qabdee. Bakka garaa si dhukkubsitee ture? Si haastee moo si teessiste? Bakka garaan hin dhukkubsitee garuu mataan dhukkubsitee. Okay. Fakkeenyaaf dubartii durummaa qabduun durummaa dhabdee yoo jenne dhiiraanoo maal jenna? Durummaa balleessa jenna. Innis durummaan dhiiraan baddu qaama. Akkamitti hin banne? Itti durummaa Butee jirta? hin fuune. Durummaa qabdaa ture? Hin qabee. Guutuu? Guutuu wanti qabne. Ganaa tarraas ka'een qaba jechuudha. Fakkeenyaaf durummaa dhalaan gisee durummaa qabdu gisee durummaa irraa fudhatan ni ilaalata. Kan dhiiraa ni ilaalata? Sirri ilaalata. Fakkeenyaaf maatiin ilaalate yaadu jirta? Dhugaa nama gaggaafannu jechuudha. Namoota waan ammaa ogeessa fayyaa waan ta'eef dubartiin gudeedamtee faana bira dhufaa turte waan ta'eef jecha. No dubartiin baanoo? Dhiirtiin illee ammoo ka ni ilaalata? durummaa yoo ilaalata hedduu nama dhukkubaa. Nama daa waan nama ta'e faana fakkaata bakka jiru jira. Dhugumaanis durummaa gaafa irraa fudhatan dhiirarraa? Maaliif isii sun ammas durummaa dhiirtii kennuudhaaf isii sunis durummaa qabaachuu qabdi. Amma fakkeenyaaf dubartiin durummaa ati durummaa qabaattee isii sun durummaa hin qabaanne durummaa gisee isii sun sirraa fudhatte? Tadhiiraa akkasii miti. Tadhiiraa durummaa kennuudhaaf isii sunis durummaa qabaachuu qabdi. Ammoo dhalaan faallaasaaniiti. Isin qoftiin durummaa yoo qabaatte inni yoo durummaa qabaachuu baates durummaa isin ni balleessa jechuudha. Okay, ayyee. Fakkeenyaaf ammaan tana ati amma durummaa qabdaami. Intala durummaa hin qabne yoo ni fuute gaafa durummaan sirraa fudhatu intalli sun si laalata? Si laalata. Seerri jabaan sani iccitiin nama baay'ee hin galin jechuudha. Durummaan dhiiraa har'aasa yeroo hundaa baqaachuun yoo isii san durummaa sirri qabatte malee durummaa kan nu dandeessu ati. Inni ulfaata baqa. Amma fakkeenyaaf durummaa gisee dubartiirraa fudhatan ni okkolti. Ati yoo na okkolte ni okkolla jettee ni yaadda. Inni okkoltu garuu si dhukkuba. Fincaanuu fa'aa dhugaa si rakkisa. Dhugaa jechuun akkas yaani barii muuxannoo qaba. Okay. Lukkuu dhalaatiin lukkutti yoonne lukkuu dhiiraatiin malee. Hormicheen. Hormicheen? Tiitii kana maaliif dubartiif fayyadan? Fakkeenyaaf distii. Distiin ammoo hormaa fi tiitii kana jechuun tiitii qeessuudhaaf amma dubartii jenna. Maaliif tiitii kun dubartii qofaaf ta'e? Dhiiroo maaliif akkasiiti dhugaa waan kana amma fakkeenyaaf naannoo Harargee kanatti fi naannoo Arsiitti garaagarummaa qaba. Naannoo Arsiitti immoo jechoota dhiiraaf ta'uu fi kan dhalaaf ta'u jechuudha. Tiitiin adda baasan waan tokko tokko jechuudha. Saniifuu san warruma afaaniitiif nu wayyaa. Deeqa amma dargaggeessa dhiira dhaadhaaf yookaan ammoo daandumaami. Amma kadhalaa immoo tiitii adda baasu seera afaaniiti. Seerri luga waan ta'eef jecha dhiiraa fi amma fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin hoo maaliin dhufu? Afaan Amaaraa. Sheedha. Salaamnesh. Salaamnesh shaashaa. Okay, obboleessi kee qaalii fi gaarii galatoomi siinyaa. Hedduu si jaalladha. Waggaa hedduu duraan sirtafaa ture. Jabaadhu malee anillee nama akka keetii kana ta'uun barbaada. Fayyaadhaan waan odeeffannoo fayyaa tokko tokko dabarsuun barbaada. Achumaan dhugaaf tokko atillee promotion godhuun isaas si jaala. Abshira jabaadhu. Hedduu si jaalladha. Jabaadhaan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa
magaalaan Harar yookiin kaan immoo Harargee wanni beekamtuun kuduraa fi muduraadha. Akkasumatti kun isinis obboleettiin teenya qaalii fi gaariin kuduraa gurguruu jirti. Duraan dursee obboleettii teenya maqaan keenya. Zamzam. Zamzam. Okay, gaafii si gaafadha. Asii xiqqishoo. Sagalee keetis ol kaasa. Ayyee. Akkaan si dhaga'utti. Daawwattoonnis akka si dhaga'utti. Zamzam eenyuti? Zamzam Sheehaat. Maal hojjechaa jirti? Muuzaa fi kuduraa fi muduraa. Shamshaan qabdanii? Ni qabdi. Gizee aduun isin baate shamshaan qabdanii? Okay, gaafii si gaafadha. Kitfoo ni beektaa? Kitfoo maal? Kitfoo nyaata? Kitfoo. Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin kitfoo jennaan himi? Afaan Oromootiin hoo maal jennaan? Nyaata. Kitfoo masalan beektaa? Beekwaan. Okay, afaan Oromootiin marqaa jechuun maal? Shuroo. Shuroo. Afaan Oromootiin moo? Afaan Oromootiin shuroo ennaan marqaa gisee yaaniin afaan Amaaraatiin. Afaan Amaaraatiin hoo maal? Marqaa yaaniin. Marqaa yaaniin? Shuroon afaan Amaaraatiin maali? Beekwaan. Marqaa yaaniin. Okay, muuzni afaan Oromootiin maali? Muuzuma. Muuzni afaan Amaaraatiin. Muuz gisee yaaniin agarre? Afaan Oromootiin maali? Muuzuma beeyi. Afaan Ingiliffaatiin hoo? Beekwaan. Beekwaan. Okay, gaafii biraan si gaafadha. Janajjanaan afaan Oromootiin maali? Beekwaan. Janajjan ma beeyi. Janajjan ma beeyi. Ati ni janajjanta moo? Akkami? Asaawa. Yaa asooyi. Haasawaa? Kan argattee jirta, okay. Galatoom yaa? Galatoma.